Namoonni keessan na gaafachaa turtanii hin jirtu jechuudha. Mucayyoon kun maallaqa ishii kan waggaa kana hundaa akkam gootee dhiiftee baate moo maal jettanii namoonni na gaafatanii hin jirtu jechuudha. Kanaaf deebii akkasiniif ta'uuf isinitti himuu hin barbaada. Mucayyoon kun jechuudha yeroo ammaa kana keessatti illee manuma duraa sana keessatti jechuudha waggaa 13 guutuu umurii ishii guutuu otoo maallaqa tokko hin argatin achitti deebiteetii jira. Akkamitti akka achitti deebite maallaqni ishii illee maal akka ta'e isinitti ima hordoftoota koo na wajjin turaa isiniin jira. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaara rabbiin galanni guddaan haa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa ta'a isiniin jechuuti nan barbaada isiniin jedha. Haaraa kan taatan chaanaala kanaaf subscribe gochuudhaan akkasuma immoo like gochuudhaan share gochuudhaan na bukkee dhaabadhaa isiniin jedha. Chaanaalli kun akka guddatu isiniin jedha obboloota koo. Chaanaalli kun kan keessan sagalee keessan isiniin jedha. Maaliif ofii kiyyaa humna kooti waa tokko gochuu yoo dadhabeyyuu sagalee gaafan isiniif ta'e sagaleen kun namoota hedduu bira ga'a jechuudha. Namoota warra rakkatan gargaaruu kan danda'an qaamanillee dhaqanii akkasumallee qaama seeratti kan dhiyaatan jechuudha. Mucayyoo kana keessumaa jechuudha karaa gama tiktookii kootitiin irra deddeebiidhaan jechuu karaa hojjechaa ture akkasumallee sheerii hedduudhaan jechuudha nama hedduu bira kan inni ga'ee ture asirraan illee jechuudha shaamoona darbe keessatti mucayyoon kun waggaa 13 guutuu simmaan dajanee kan jedhamtu kun armee ishii baatee mucayyoo kun barbaada mucayyoo koo akka bishaanii akka minaanii beela'ee dheebodde ani bakka baay'ee dhukkubsachaa jira guyyaan duyyuun beekuu nan kufaa mucayyoo koo arguu barbaada adaraa uummata oromoo na bira dhaabadhaa jechaati turte. Uummanni Oromootis jechuudha armee kana jechuudha haadha isaa godhatee mucayyoo kanas immoo obboleettii isaanii godhatanii lafa jiran hundumaa jechuudha karaa danda'aniin sagalee ta'aa fi namoonni immoo qaaman deemanii mucayyoo kana barbaaduutii danda'an imbaasii Saud Arabiyaa keessatti argamu deemanii qaaman jechuudha kan isaa seeran gaafatanii namicha Ahmad Ali kan jedhamu jechuudha iddoo mucayyoon kun hojjettu keessatti nama sana jechuudha qosilaa biyya sanaatiin jechuudha kan isaan dhaqanii too mucayyoo kana baasuutii danda'an jechuudha. Yeroo ammaa kanatti immoo mucayyoon manuma dura jechuudha waggaa 13 guutuu jechuudha. Miindaa tokko yookiis immoo gatii dafqa ishii jechuudha odoo tokko fudhatiin maatii ishii otoo achi ishii dheebotanii ishii illee akkasuma bilbila illee otoo hin qabatin jechuudha umurii kana qixxee achi teessitoo jechuudha kan ishiin achi turte jechuudha. Kanaaf guyyaa kaleessaa jechuudha namichi kun mucayyoo kana jechuudha wanta itti godhe natti fakkaate jechuudha tarii sossobatee manatti ba'uutii danda'a jechuudha. Kanaaf namichi kun suura isaallee akkasumallee paaspoortiisaa iqaama isaa jechuudha waraqaa eenyummaa isaa qoosila yookiis immoo riipoortii biyya sana keessatti argamu deemamee kennee birrii kanas immoo mucayyoo kanaaf kan waggaa tokko qofatu kenname waggaa 12 guutuu bilisaan hojjette jechuudha natsaa yookiis immoo tola hojjechaa turte malee maallaqni kaffalamaa fi hin turre. Kanaaf kaffali gaafa jedhaniin ani birrii kaffaluutii hin danda'u ammatti ani birrii hin qabu jedheeti hin dide jechuudha gixxim jedhee gimmaashumallee yookaan ruubishillee hin kaffalleef jechuudha. Kanaaf namichi kun akkamittiin akka inni deebi'ee galee isinitti himaa namichi kun birrii sana jechuudha ji'a lamaan kana nan kaffala jedhee hin mallatteessee akkasumallee mucayyoon illee ji'a lamaaf deebitee baatii ramadaanaa kana isaan biratti akka dabarsitu itti mee akkasuma immoo mucayyoon illee fedhii ishiitiin jechuudha jaalalaan jechuudha lakkii deebi'ee tan hojjedhaa ji'a lama malee biyya kootitti amma galuutii hin barbaadu jettee diddee jechuudha hin baasin illee wanta godhuu hin qabu jechuudha. Mucayyoon kun nama daa'ima miti nama umurii ishii guddoodha tariitoo jechuudha jarri kun wanta itti hojjisiisuutii danda'u sharabbitu beekaa ani yeroo hundumayyuu jechuudha irra deebi'ee jechuudha waaqayyo uumaa keessan kadhadhaadha akka amantaa keessanitti kana isiniin jedhuufi kanumadha jechuudha obboloota koo. Biyya namaa keessatti waan tokko isaanii waan gara namatti hojjisiisuutii danda'u jechuudha waan seexanaa kana. Kanaaf uumaa ofitti akka amantaa ofitti siqanii yeroo hundumayyuu galii galaa kanama yeroo hundumayyuu isatti of kennuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Mucayyoon kun manuma keessatti dararamaa turte sana keessatti deebite isiniin jedha bilbila illee jechuudha inni achi ishii baasee bakka bu'aa armee kanaa ta'ee jechuudha namni dhaabatee achi keessaa ishii baasee sun bilbila
bilbilallee sim kaardii wajjini bitee tan kennaaf jennaani lakki achi hin baddee ijoollee hiriyoota ishiitti bilbilattee nama tasii baase jechuuti danda'u. Kanaaf iyyuu bilbilli bitamuuf hin qabu amma sanatti obsitee haa hojjettu isinillee obsaa jedhanii biiroonillee akkasuma namoonni keenyallee waan akkasiitiin irratti waliif galanii micayyoon kun fedha ishiitiin bakka nan deebi'aa nan hojjedha amma jalamaa kanatti birrii kiyyallee bakka naaf kennu jettee hin diddee jechuudha. Kanaaf achitti deebitee jirti. Maal akka ta'ummoo walumaan ilaalla turree isiniin jedha obboloota koo maaliif maatiin kun eessaa fuudhaniyyuu jechuudha miindaa waggaa 12 eessaa fuudhaniitu hin kennan jechuudha. Oduma qabaataniyyuu hin kennan dhabanii otoo hin taane hin kennan birrii kana hunda jechuudha. Waggaa 12 mee ilaalaa jechuudha waggaa 12. Kanaaf maal akka hirra ga'u micayyoo kana dhugaa dubbachuu kan lubbuu ishiitiif iyyuu sodaachatiin jira jechuudha. Maaliif waan tokko irraan ga'anii of ajjeeftallee jechuuti danda'u waan tokko jechuuti danda'u inni kun yaada ilaalcha sammuu kootiiti jechuudha. Kanaaf obboleettiin kun jaalatteeti achitti deebitee hin jiru nama umurii isaa guutuu jechuudha achitti otoo maatii isaa hin dubbisnee jechuudha seeranii akkasuma immoo otoo bilbila tokko hin qabanne otoo miindaan hin kaffalamne otoo madaamiin darartu mana keessatti otoo gadaa cuuccamtu lakkii na deebisa nan deebi'aa nan hojjedhe jechuun kuni waan biraati jechuudha obboloota koo mataa fayyaa namni waggaa 12 dhiisatoo jechuudha tola waggaa 12 hojjechuu dhiisatoo waggaa tokkicha kaffalamee waggaa 13dha waggaa 12 dhiisatoo jechuudha ji'a lamayyuu ji'a tokkoyyuu miindaa malee biyya harabaa keessa hojjechuun hin ulfaata jechuudha. Kanaaf obboleettii kanaa waan jedhu hin qabu waan ta'eef rabbi bakka ishiin jirtutti ishee haa eegu. Rabbis immoo bakka ishiin jirtu ishee baasee jira garuuti jechuudha. Ishiidha jechuudha kan dideetooyi achitti deebi'ee namni kun immoo umurii ishiitiin illee nama of ga'ee jiru waan ta'eef namni dirqamaanii homaa gochuu hin danda'u jechuudha. Nan hojjeta erga jettee kanaaf rabbi ishee haa eegu. Ramadaana kanaa illee wal qabsiisanii sababa hojiitiin illee miidhuu danda'u halkaniif guyyaa akkasuma karaa nyaata ishee illee micayyoon kun shilikoo farka qabaattee hin himattu. Kanaaf dhugaa baay'ee tokko nama yaaddessa isiniin jedha hordoftoota koo hedduun keessan maallaqni ishee maal ta'ee micayyoon immoo eessa jirti gara biyyaa galtee akkasuma immoo eenyu biratti akkamitti galuudhaa jirti maallaqni ishee kennamee fi laata waan akkasii kana nagaafachaa turtanii kinoo jechuudha wanti irra ga'ame isa kanadha micayyoon deebite bakkuma jirtutti isiniin jedha. Walumaan immoo micayyoon kun maal akka taatu fayyaa ishee achi baatee miidhamtee achi baatee walumaan laalla isiniin jedha hordoftoota koo yaada qabdan immoo koomentii jalatti naa barreessaa akkasuma immoo viidiyoo kana daraa keessa sheer godhaa wal qaqqabsiisaadha isiniin jedha obboloota koo jechuudha. Yeroo hundumaa irra deebiidhaan kana isinitti himu jabaadhatti uumaa keessan kadhadhaa zim jettanii baatanii raftanii hin ka'inaa isiniin jedha. Uumaan ofii yoo nama eegi malee biyya namaa kana keessatti hedduu isaa ulfaataa isiniin jedha hin gowwoominaa isiniin jedha birriin keessan ji'a 2 ji'a 3 akka hin darbine adaraa keessan isiniin jedha. Turtii gaarii naaf qabaadhaa dogoggora jiruuf dhiifama isiniin